Afaa firaashii obboleettii teenna maashaallah hedduu bareeduu fi oriijinaalii kwaalitii kan ta'e jechuudha. Kararii akkasuma kararii filatamaa kararii hedduu bareeduu fi kararii bareedaadhaan qabannee isin dhufnee jira jechuudha. Isinillee yoo jaallattan ajajachuu hin irraanfatinaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa duwwaa 972 duwwaa 25 irratti nu argachuu dandeettanii. Asumaanii saskiraayib laayik sheer godhaa isinin jedha isin jaalladha isin kabaja. meeshaalee akkan fakkaatu fi meeshaa babbariidaa kanaa fi kan kana fakkaatan argachuu yoo barbaadan subscribe godhaa isinin jedha yeroo hunda akka isin bira ga'u forroonni maamila kiyya turtan ammoo laayikii tuqxan viidiyoon kiyya kun akka daddafee nama hunda bira faca'uuf na gargaara waan ta'eef laayikii osoo hin tuqin bira hin darbinaa isinin jedha isin jaalladha isin kabaja wanta gaarii kamiyyuu isin dabarse hin beeku isinumaaf gaddisa jechuudha. Video waraabuun salphaa fakkaata malee baay'ee ulfaataa kana hunda keessa darbee isin waraabuu kiyyaaf laayikii tuqaa isinin jedha. Namni kun kana meeshaa kun meeshaa akkamii akka ta'e meeshaa gaariidha moo meeshaa badaadha akkamitti akka qopheessineef ammoo asumaan isinitti hima jechuudha isin yaada irraa fudhaa galatooma. Ishee galatooma hiiqaa obboleettii keenyaa hiiqaa tizaaziin nu hojjette tizaazii irraa dhufee asitti wal geenne hiiqaan isii filatamaadha bareedaadha asumaan isiillee nu jajjabeessaa. Hiiqaama meeshaan hiiqaa filatamaadha. Nartolee fitnatolee bakka hiiqaan bareedaa nu jajjabeessaa ajajadhaa isin jedha. Warroonni meeshaan keessanii isin bahin obsaan eeggadhaa isin jira namoonni baay'een hin turtanii namoonni silaa dhiifama isin gaafachuu danda'u meeshaan isin bahin jechuudha. Soomatitti nu baasii jettanii amma booda yookaan ammoo soomaa keessa ramadaana keessa yoo ta'e ramadaana bahii yoo ta'e malee ramadaana kanaaf isin baasuu hin danda'u. Fakkeenyaaf wanta afaa firaashii maal kana yoo ta'e hin danda'a jechuudha. Warroonni maatii keessaniif sapiraayizii qabdan jechuudha nyaatarraa jechuudha. Qincee shoorbaa irraa haa ta'u barbaree irraa haa ta'u shiroo irraa haa ta'u hin jiraan wanti hunda jechuudha. Akkasuma ammoo timira irraa haa ta'u sukkaara jira bunatu jira maatii ofiitiif kennaa wayii qopheessuuf yaadanii jechuudha. Maatii ofii gammachiisuuf yaadanii birrii yoo ergineef ammoo birriin haga erginuuf san hin qabnu yoo birrii haga erginuuf san hin qabnu yoo xiqqeessinee wanta timiraa wanta sukkaaraa wanta bunaa bichaa ergineef ammoo maatiin nu harkatti uffata jettanii warroonni yaaddan nu bira kottaa isiniin jennaa maatii keessan birri xiqqoodhaan illee yoo karoorfattanii sapiraayizii kun isin gochuu hin dandeenye jechuudha maatii keessan jechuudha. Yoo ka dirqama birrii guddaa qofaanii miti maatii keessan sapiraayizii godhan waanuma qabanii fi waanuma niyyaataniin maatii ofii sapiraayizii godhanii warroonni akkasii sun gara kenna kottaa isiniin jennaa akkasuma ammoo ijoollee ofiitii fi haadholee ofii filattoon ofii warroonni kennaa bittanii wanna akka uffataa kan erguun isin ulfaatee asitti sapiraayizii godhatanii warroonni kan ulfaatan ammoo gara kenna kottaatti sapiraayizii isin goona isin jenna akka ajaa'ibaatti ittaansi amma carqii firaashii kana akka jaalatan abdii guddaa isin irraa qabaa argitanii carqii baay'ee bareeduudha carqii firaashii hedduu bareeduudha garaan isaa keessallee isboonjuudha jechuudha carqii tiraasii kana jechuudha carqii tiraasii kana garaan isaa keessallee isboonjuudha maashaallah baay'ee bareeda jechuudha warroonni jechuu barbaadan kararii kana jaalatanii namoonni jechuu barbaadan jechuudha kararii kun kararii cinaa tokkoon diimaa bifa magaalaa makatuu fi bifa boora jechuudha argitanii isaaf keessa qaba jechuudha bifa boora akkasitti illee miti bifa booraatti akka dabu qaba jechuudha kareen kun baay'ee bareeda jechuudha daarii isaa kanarra akkuma isin barbaadan isin hojjanna fedha maamila kennaa kabajuudhaan akka daariin kun irra akka feetan isin hojjanna daarii kanarra kana namoonni hin barbaadan jirtan namni shubbo daarii irraa shubbo barbaadan hin jirtanii garuu shubbo sun irra filatamaa miti isiniif hin filadhu namoonni waan akkasii isin jaallattan daarii isaa kana shubbo isin gochuu hin dandeenyaa warroonni kun waan ammoo kanaan osoo hojjetatanii irra bareeda waan ta'eef argitanii baay'ee irra bareeda waan ta'eef hedduu bareeda. Keessumayyuu waan kun daarii galu hedduu bareeda waan ta'eef daariin isaa kun shubbo hiikkatee kun shubbo illee waan ta'u jettan akkasitti illee isin goone jechuudha. Isin ammoo ka jaallattanii fi diizaayinii jaallattanii fi carqii jaallattanii gara kennaa isin ajajjanii haala gaariidhaan isin hojjannee isin qopheessine jechuudha. Akkuma isin argaa jirtanii garaa isaa keessa kanaan dura illee isin mul'isee jira garaa isaa keessa ka galu isboonjii jechuudha argitanii isboonjiitu iyyuu gala kanaan dura sirri adda baasee isin mul'isee jira. Isboonjiin erga galee booda deebi'ee carqiin haphiin jechuudha argitanii carqiin shufuuniin galee shufuunii irratti deebi'ee hodhaan gad hodhame jechuudha. Erga shufuuniin galee booda deebi'ee hodhame jechuudha haala kana shufuuniin galee ka'ee hodhame jechuudha argitanii amma kana isboonjiin galeera erga isboonjiin galee booda shufuuniin irraan darrabame shufuuniin erga darrabame booda akkana hodhame jechuudha argitanii isboonjiin akka galeeyyuu hin mul'atu jechuudha. Akkana fakkaata jechuudha yeroo keessaa baasinillee haala kanaan fakkaata warroonni jechuu barbaadan ajajadhaa isin jenna lakkoofsa bilbilaa kiyya irra deebi'ee kenna warroonni lakkoofsa bilbilaa ni kennu isboonjiin isaa kinoo kana jechuudha isboonjiin isaa furdaadha akkuma isin argitan kana isboonjiin isaa kana warroonni lakkoofsa bilbilaa kenna barbaadan duwwaa 972 duwwaa 2519 irratti iimoollee waatsaappillee telegiraamillee kanuma nu argachuu dandeettan jechuudha meeshaan kun meeqaan bahe warroonni jettan firaashii 4 fi tiraasii 12 jechuudha.
firaasha firii fi tiraasii 12 makaddaa akkanaa 12 fi firaasha akkasiin argaatanii 14 birri 23 fi birri 400 bahe jechuudha. Warroonni ajajachuu barbaadan ajajadhaa isiniin jedha. Warroonni meeshaa ramadaanaaf hin dabalaa maal jettanii gaafatan eeyyan dabaluun isaa hin oolu. Garuu erga ramadaanni bahee boodallee ayyaana kiristaanaa faazikaa tutuu seenaa waan ta'eef walbira seenaa ayyaanni faazikaatii fi ayyaanni ramadaan kenna bulii 15 wal dursa natti fakkaata yoo dogongoroo baadhee yoo dogongoree fi koomentii irra barreessaatii na barsiisaa isiniin jedha. An akkasumatti fakkaata hanga ofii kiyyaa beekutti faazikaa fi ramadaan kenna bulii 15 wal dursa jechuudha. Sababa saniif jecha faazikaan ji'a lama keessa tura soomaa jechuudha. Ji'a lama turanii yeroo soomni jira hiikama immoo sababa saniif illee meeshaan hin dabala kennallee hin dabala wal keessa ayyaana nama wal bira tura waan ta'eef sababa saniif meeshaan hin dabala achi boodallee dabaluu isaa waan hin oolleef isin osoo warroonni meeshaa bitachuu barbaadan osoo hin bitattanii irra bareeda natti fakkaata. Meeshaan kennaadha akkana fakkaata. Warroonni jaallattan keessa nu dubbisuun irraa fudhatina. Caa kun osoo naatudha gara maatii meeshaa fudhachuuf dhufanii itti isin dabarsa. Yeroo tokko meeshaa hin geessina yeroo tokko dhufanii illee fudhatan. Asumaan obboleettiin teenaa nama meeshaa ofii kana fudhatu jechuudha. Meeshaa isii kana fuudhu ergattee jirtu jechuudha. Namni kun kana meeshaan kun meeshaa akkamii akka ta'e meeshaa gaariidha moo meeshaa badaadha akkamitti akka qopheessineef ammoo asumaan isinitti hima jechuudha. Isin yaada irraa fudhaa galatooma. Ishee galatooma hiqaa obboleettii keenyaa hiqaa tizaazii nu hojjettee tizaazii irraa dhufee asitti wal geenne hiqaan isii filatamaadha bareedaadha. Asumaan isinillee nu jajjabeessaa hiqaan meeshaan hiqaa filatamaadha. Natti tolee bakka hiqaan bareedaa nu jajjabeessaa ajajadhaa isiniin jedha. Akkana fa'aa warroonni meeshaa ajajachuu barbaadan ajajadhaa isiniin jedha. Warroonni maatii keessan ergatanii fudhachuu barbaadan maatii keessan irraa maatii keessan ergadhaati maatiin keessan akkasii fuudhu godhadhaa isiniin jedha. Nagaatti horaa bulaa. Akkasuma jechuudha meeshaaleen kunniin akka inni irraa hojjetamu durallee isinitti himee jira. Garaan isaa keessi makaddaa yookiin tiraasii jechuudha. Ispoonjii irraa hojjetama. Ispoonjii yoo isin jira ispoonjii keessa galu qofa osoo hin taane ispoonjii garaa keessa galu jechuudha. Carqii keessa galuutu jira isarraa hojjetama. Firaashiin ammoo akka keessa yoo itti godhanii yookaan yoo firaashii keessa godhanii akka itti yoo godhanii akka nama azaan goone yookaan ammoo akka hin cinne akka hin waxxaramne jechuudha. Akka firii ta'ee itti galu akka irra looyuu fi bal'isnee itti hojjenna jechuudha. Kan ammoo isiniif gala jedhe yaada wanti kamiyyuu adda carqiin dabaluun gatiileen hin dabala. Nu garuu akkasitti daballeetti isinii goona isiniin jedha akkana fakkaata. Namni kamiyyuu hin jaallattan mircaa keessan gootan jedhee yaada. Dirqama yoo kana hin jaallanne kabiraa buusaati. Yuutuubii kiyya jaalallee yoo seentanii afaa firaashii hedduu jechuudha. Hedduu mircaa barbaadanii fi filannoo barbaadaniin argachuu ni dandeessan jechuudha. Yoo ammoo kan filannoo keessan kanneen hin taane illee natti himaati keessan illee isin ergee isin filachiisuu ni danda'a. As jidduu kana kan barbaachisu minxaafii fi minxaafii qofa jechuudha. Akkuma isin argartan kana as biratti kan barbaachisu minxaafii fi minxaafii qofa jechuudha. Sababni isaa hedduu bareedee hedduu maashaallah hojjetamee jira wanta ta'eef mana hin bareecha. Akkasuma maatiin keessan illee irraa gammadanii hin jaalatanii du'aayii namoonni argachuu barbaadan maatii keessan sapiraayisii godhaa isin jedha isin jaaladhaa isin kabajaa nagaatti horaa bulaa geebana.